bidiroon nama ceesisa garaan jaalatee rafu laftus jilbibi nama deemsisa anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti anso sodaate barana qalbii kooti gibee gaman jaaladhe sanyii mooti Ashama hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa Caffee biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordoftan akkasumas miseensonni waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa walii galaa. Egaa guyyaa har'aa immoo gara magaala Jimmaa yookaan Jimma Abbaa Jifaaritti qalbiidhaan kan isin malchiisnu ta'a jechuudha. Egaa Jimma Abbaa Jifaar gaafa yaadannu mooticha Abbaa Jifaar yaadanna. Jimma Abbaa Jifaar guyyaa har'aa qalbiin kan isin himalchiifnuuf Jimma Abbaa Jifaar seenaa mooticha Abbaa Jifaarii fi yeroo ammaa masaraa mooticha Abbaa Jifaar maal keessa jira kan jedhu wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Hordoftoonni miidiyaa Caffee fi akkasumas miseensonni waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa martinuu egaa aga xumura qophii keenyatti nu hordofan affeerraa keenyadha. Abbaan Jifaar akkuma beekamu seenaa jabaa qabu. Mootota biyya keenyaa hoogganan keessaayis mooticha Abbaa Jifaar isaan tokkodha. Mootiin Abbaan Jifaar baroota biyya kana bulchaa turan yookaan hoogganaa turan keessatti mootota hedduuf barnoota kennuun barsiisaa turuun isaanii beekamaadha. Mootii Minilik dabalatee mootota hedduuf barnoota hooggansaa fi biyya kana yeroo bulchaa turan keessatti seenaa jabaa kan isaan hojjechaa turani. Mootichi Abbaa Jifaar dubartoota 6 fuudhuunis 2 jalaa waan du'aniif erga isaan du'anis dubartoota 2 fuuchuudhaan walumaa gala dubartoota 8 fuudhuun ijoollee dhiiraa 8 fi ijoollee shamarraa 6 walumaa gala ijoollee 14 horachuun kan isaan dachee kanarra jiraachaa turan jechuudha. Eegdonni mootii Abbaa Jifaar gandoota yookaan qoroo magaala Jimmaa 60 yoo ta'an gandoonni yookiin qoroon kunis dabaree buufachuunis kan isaan masaraa mooticha Abbaa Jifaar eegaa turan jechuudha. Mootichi Abbaa Jifaar umuriin isaan lafa kana irra jiraatanii darbanis waggaa 74ffaa isaaniitti lubbuun isaanii dachee kana irra godaanesi. Egaa haala masaraa mooticha Abbaa Jifaar yeroo ammaa kana keessa jirus baay'ee qisaasa'uu fi caccabuu masaraa kanaa kan argaa turre jechuudha. Masaraan kun biyya keenyaaf lafa hawwata turizimii jabaa madda galii akka ta'e beekamaadha. Garuu yeroo ammaa kana qabeenyi mootii Abbaa Jifaaritti tajaajilamaa turan caccabaa jiraachuu fi haalli masaraan sun keessa jiru baay'ee akka manca'aa jiru kan odeeffannee fi kan argaa turre jechuudha. Masaraan mooticha Abbaa Jifaar bara 1870 kan ijaarame yoo ta'u yeroo ammaa waggaa 144 irra yookaan lakkoofsisee jira jechuudha. Egaa mana fardaa, mana midhaanii, mana gibiraa kan jedhu manoota hedduutu gara masaraa yookaan immoo masaraa kana keessatti argama ture jechuudha. Akka odeessa argannee jirrutti manoota 310 ol kan masaraa kana keessaa manca'ee bade jechuudha. Ammallee kan manca'aa jiru jiraachuu isaa kan odeeffannee fi kan ijaan argine ni mirkaneessa. Jimma jirtatti qubansi qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii kophaa gunguma malee maraanne. Jimma jirtatti qubansi qaba biyyaan fagaanne yaada keessanii kophaa gunguma malee maraanne. Kan koolaphee sumaaf nuugituma natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna addafanii danfisu maasoofi hafanii raffisu. Kan koolaphee sumaaf nuugituma
natti taate kakka suusii buna wayya suusii buna dafanii danfisu maasoo dabnaan akkamiin callisu. Masaraan kun madda galii biyya keenyaa fi lafa hawwata turizimii jabaa waan ta'eef kunuunsi barbaachisu taasifamuufi qaba. Masaraan kun akka caccabee akka in mancaane dhaloota dhufuuf seenaa fi hojiin mootichi abbaan Jifaar hojjetan kabajaan akka taa'uuf maddi turizimii akka dhalootaaf dhufuuf ta'utti qaamni dhimmi isaa ilaalu kamuu ciminaan irratti hojjetu barbaachisa jechuun namoonni daawwannaadhaaf lafa fagoo irraa gara masaraa mooticha abbaa Jifaaritti argaman kan isaan yaadanuuf kennanii. Egaa masaraan mooticha abbaa Jifaar yeroo ammaa haaromfamaa jiraachuu isaatu himama. Garuu masaraan kun haaromuu ni danda'a. Wantoonni daawwataman yookiin meeshaaleen masaraa kana keessatti argaman marti mancaa akka jiran argaas turre dhageenye yookaan immoo odeessi nu qaqqabes ni ifoomsa. Masaraan kun haaromuu ni danda'a garuu meeshaaleen mancaan akka laayyootti kan argamanii miti. Isaan irratti xiyyeeffannoo jabaan kennamee hojjetamuu qaba jechuudha. Egaa meeshaaleen mootichi abbaa Jifaar fayyadaman meeshaalee biyya keessatti hojjetaman yookaan meeshaalee sasalphoo osoo hin taane meeshaalee ciccimaa biyyoota akka Turkii irraa gara biyya keessatti seensisuun kan isaan itti fayyadamaa turanii. Meeshaaleen isaan itti fayyadaman yeroo ammaa kana hedduu kan barbaadamuu fi hedduu kan daawwatamuu maludha jechuudha. Maddi turizimii keenya egaa Oromiyaan bakka turizimii hedduu kan ishiin qabdu jechuudha. Bakka turizimii hedduu qabdu kana keessa iddoolee mancaa jiran kan isiniin biraan gaa turre jechuudha. Aadaa fi turizimiin magaalaa Jimmaa fi akkasumas aadaa fi turizimiin Oromiyaa irratti walii galee hojjechuu fi akkasumas aadaa fi turizimiin biyyattiillee kana irratti gadi fageenyaan hojjechuu qaban dhaamsa keenyadha. Egaa manca'iinsi qabeenya uumamaa akkasumas albuuda biyyattiin qabdu gaafa manca'u dhaloota dhufaaf seenaan taa'ullee akka manca'aa deemu kan hubannu jechuudha. Egaa hordoftoonni fi daawwattoonni miidiyaa Caffee biyya alaa fi biyya keessa teessanii nu hordofaa turtan qophiin keenya guyyaa irraa gara magaalaa Jimmaa yookaan Jimmaa Abbaa Jifaaritti isin imalchiisaa turre kana fakkaata. Aga xumura qophii keenyaatti waan nu hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana amma qophii birootiin walitti deebinutti.